Nagaan ifaan raawwachiisni baay'eetu hordoftoota wabbituu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoo faagaleetu isinis akka nagaa taatan abdii fi amantiin qaba waaqayyoorra akkam jirtu baga nagaadhaan dhuftanii haaraa warri taatan subscribe like gochuun dagatina warri immoo maatii koo taatanii hangaarratti jajjabeessaa jirtan baay'ee galatooma ulfaadhaa ulfina guddanarraa galata guddanarraa qabdu isin jechuun barbaada. Galatooma hundi keessanuu warra jajjabeessitan koomentii gochuudhaan jabaadhu warra jettanii hundi keessanuu galatooma isin jiraaramu viidiyoo haaraa qabadhee dhufeetiin jira. Innis manni faayidaa raamiyaan nyaataan alatti nuuf qabu waliin ilaalla jechuudha. Wanta kana namni hin beekne jiru garuu afaan biyya keenyaatiin maal akka jedhamu hin beekani asuma dhufeetiin argee nyaataaf baay'ee nyaata gaariidha. Biyyaan keessa jiru kana keessatti yeroo baay'ee hin hojjetama. Ijoolleen as jirtan beekuu dandeettu. Biyya biraatti maal jedhamee akka waamamu hin beeku waan biyyuma kanatti dhufee arge waan ta'eef faamiyaa jedhama afaan biyya kanaatiin. Nyaanni inni ittiin hojjetamu immoo edama yookaan immoo maraqii isa jedhamu sana jechuudha. Kanaaf nyaatarraa kanaaf illee immoo faayidaan nuuf fayyadu rifeensa keenyaaf faayidaa baay'ee nuuf qaba jechuudha. Kanaaf anillee dura nyaatumaaf qofa wanta tajaajilu isaa ture garuu dhiyoo kana YouTube irratti argee akkuma kana itti fayyadameeti isiniifis share gochuuf filadhe jechuudha. Wanta baay'ee gaariidha. Wanta rifeensa namaa hin miine wanti nyaataaf itti fayyadamnu kamiyyuu rifeensa hin miidhu. Kanaaf ani itti fayyadamee baay'ee jaalladhee jira. Isinis immoo akka itti fayyadamtan isiniif share gochuu jaalladhe. Kanaaf hanga dhumaatti na waliin turan affeerraa kooti. Guyyaa afurmoo maal duran hojjedhan rifeensa kootii fi amma ilaalee akka gaarii ta'e arge jennaan isiniif hojjechuuf jaalladhe jechuudha. Kanaaf na waliin turan affeerraa kooti. Akkamittiin fayyadamnaa kan jettanii ani hojjedhee akkan isin agarsiisne guyyaa afurmoo maal duran hojjedhe isin jedhee jira. Rifeensa kee torbee 2-3 akkasittiin wanta dhiquu fi amma hojjechuu hin barbaanne. Kanaaf haaluma salphaa fi yeroo hedduu osoo nurraa fudhatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Dursaa hanga rifeensa keenyaatiin madaallee hin affeella jechuudha. Ibidda irratti ho'isnee affeella. Bishaaniin jechuudha. Egaa affeellee booda hin daakna. Maashinii wantoonni tokko tokko ittiin daakaman kana siiraallee haa ta'u egaa bilchaatee booda inni iyyuu hin laafa waan ta'eef hin daakna. Egaa daaknee booda qorsisnee egaa daaknee booda hin xaanaffafna jechuudha dhimbibduudhaani. Dhimbibduu keessa namaaf darbuu dhiisus danda'a. Amala jiilummaa wanta qabuuf wal harkisa. Kanaaf dhimbibduudhaan osoo hin taane uffataan osoo dhimbibamee filatamaadha. Uffata keessa nuuf darbuu danda'u uffata amala gingilchaa qabu jechuudha. Kan akkasiitiin dhimbibnee gabbaafnee booda isa dhimbibnee san dibata yeroo kamiyyuu itti fayyadamnuun walitti maknee waliin dhoofne kaaneetu dibana jechuudha rifeensa keenya irratti. Egaa dibannee booda rifeensa qulqulluu irratti dibatu nurra jiraata. Rifeensa qulqulluu irratti egaa dibannee booda daqiiqaa osoo daballee haa ta'u 20 achii olis yoo ta'e wanti inni miidhaan irratti geessu takka illee hin jiru. Dibannee ofirra taasisnee hanga sa'aatii tokko illee yoo ta'e akkuma yeroo qabaanneen dibachuu dandeenya jechuudha. Egaa dibannee booda bishaan qulqulluudhaan dhiqanna jechuudha. Shaampoo
wantoota fayyadamtan fakkeenyaaf rifeensa koof shaampoo miti kan inni fayyadamu shaampoon rifeensa Habashaa baay'ee filatamaa fi jedheen hin yaadu ani saamunaadhumaan inni qulqulleeffadha rifeensa koo yeroo baay'ee saamunaan qulqulleessaa yookaan guddatee jalama sadiitti yeroo takka lamatti inni kan jechuudha shaampoo rifeensa koof gaarii miti akkasuma isinis saamunaa isin mijatuun inni dhiqatu jechuudha ofirraa akkamitti fayyadamna kan jettanii aan hojjedhee kan isin agarsiisne guyyaa formumaa duran hojjedhee isin jedhee jira rifeensa kee torbee lama sadii akkasitti wanta dhiquu fi amma hojjechuu hin barbaanne kanaaf haaluma salphaa fi yeroo hedduu osoo nurraa fudhatiin hojjechuu dandeenya jechuudha dursaa haga rifeensa keenyaatiin madaallee hin affeella jechuudha ibidda irratti ho'isnee affeella bishaan jechuudha egaa affeellee booda hin daakna maashinii wantoota tokko tokkotti hin daakaman kana siiraallee haa ta'u egaa bilchaatee booda inni iyyuu hin laafa waan ta'eef hin daakna egaa daaknee booda qorsisnee egaa daaknee booda inni xaanaffafna jechuudha dhimbibduudhaani dhimbibduu keessa namaaf darbuu dhiisus danda'a amala jeelummaa wanta qabuuf wal harkisa kanaaf dhimbibduudhaan osoo hin taane uffataan osoo dhimbibamee filatamaadha uffata keessa nuuf darbuu danda'u uffata amala gingilchaa qabu jechuudha kan akkasiitiin dhimbibnee gabbaafnee booda isa dhimbibnee san dibata yeroo kamiyyuu itti fayyadamnuun walitti maknee waliin dhoofne kaaneetu dibana jechuudha rifeensa keenya irratti egaa dibannee booda rifeensa qulqulluu irratti dibatu nurra jiraata rifeensa qulqulluu irratti egaa dibannee booda daqiiqaa osoo daballee haa ta'u 20 achii olis yoo ta'e wanti inni miidhaan irratti geessu takka illee hin jiru dibannee ofirra tursiisnee hanga sa'aatii tokko illee yoo ta'e akkuma yeroo qabaanneen dibachuu dandeenya jechuudha egaa dibannee booda bishaan qulqulluudhaan dhiqanna jechuudha shaampoo wantoota fayyadamtan fakkeenyaaf rifeensa koof shaampoo miti kan inni fayyadamu shaampoon rifeensa Habashaa baay'ee filatamaa fi jedheen hin yaadu ani saamunaadhumaan inni qulqulleeffadha rifeensa koo yeroo baay'ee saamunaan qulqulleessaa yookaan guddatee jalama sadiitti yeroo takka lamatti inni kan jechuudha shaampoo rifeensa koof gaarii miti akkasuma isinis saamunaa isin mijatuun inni dhiqatu jechuudha ofirraa akkamitti fayyadamna kan jettanii aan hojjedhee kan isin agarsiisne guyyaa formumaa duran hojjedhee isin jedhee jira rifeensa kee torbee lama sadii akkasitti wanta dhiquu fi amma hojjechuu hin barbaanne kanaaf haaluma salphaa fi yeroo hedduu osoo nurraa fudhatiin hojjechuu dandeenya jechuudha dursaa haga rifeensa keenyaatiin madaallee hin affeella jechuudha ibidda irratti ho'isnee affeella bishaan jechuudha egaa affeellee booda hin daakna maashinii wantoota tokko tokkotti hin daakaman kana siiraallee haa ta'u egaa bilchaatee booda inni iyyuu hin laafa waan ta'eef hin daakna egaa daaknee booda qorsisnee egaa daaknee booda inni xaanaffafna jechuudha dhimbibduudhaani dhimbibduu keessa namaaf darbuu dhiisus danda'a amala jeelummaa wanta qabuuf wal harkisa kanaaf dhimbibduudhaan osoo hin taane uffataan osoo dhimbibamee filatamaadha uffata keessa nuuf darbuu danda'u uffata amala gingilchaa qabu jechuudha kan akkasiitiin dhimbibnee gabbaafnee booda isa dhimbibnee san dibata yeroo kamiyyuu itti fayyadamnuun walitti maknee waliin dhoofne kaaneetu dibana jechuudha rifeensa keenya irratti
Egaa dibannee booda rifeensa qulqulluu irratti dibatu nurra jiraata. Rifeensa qulqulluu irratti egaa dibannee booda daqiiqaa 30 illee haa ta'u 20 achii olis yoo ta'e wanti inni miidhaa nurratti geessu takka illee hin jiru. Dibannee ofirraa tursiisnee hanga sa'aatii tokko illee yoo ta'e akkuma yeroo qabaanneen dibachuu dandeenya jechuudha. Egaa dibannee booda bishaan qulqulluudhaan dhiqanna jechuudha. Shaampoo wantoota fayyadamtan fakkeenyaaf rifeensa koof shaampoo miti kan inni fayyadamu. Shaampoon rifeensa habashaa baay'ee illee filatamaa fi jedheen hin yaadu ani saamunaadhumaan inni qulqulleeffadha rifeensa koo. Yeroo baay'ee saamunaadhaan qulqulleessaa yoo akkam guddatee ji'a 2-3 yeroo takka lamatti inni dhiqadha jechuudha shaampoo. Rifeensa koof gaarii miti. Akkasuma isinis saamunaa isin mijatuun hin dhiqatu jechuudha ofirraa. Sana booda hin agartu jechuudha bu'aasaa baay'ee rifeensa laaffisaa. Rifeensi keenya immoo yoo laafee dafees nuuf dheerachuu danda'a jechuudha. Guddinni isaas saffisaan ni dabala jechuudha. Rifeensi akka hin dheeranne kan godhu gogiinsadha. Yoo goggogee rifeensi hin caccaba nuuf dheerachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf manuma keessatti haala salphaadhaan wanta mana keessatti argamuun rifeensa keenya kunuunsuu hin dandeenya. Dafnis akka nuuf dheeratu gochuu hin dandeenya jechuu barbaada. Kanaaf yoo isinitti tole sheerii godhaa yookaan immoo yaada qabaattan yaada keessan naaf kaa'aa jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Ani baay'ee tokko jaalladhee jira. Baay'ee wanta gaariidha. Baay'ee yeroo tokko bichaan itti fayyadame yeroo tokko kanayyuu baay'ee lawwata argeetiin hin jaalladhe. Kana booda ittiin fayyadamaa jechuudha. Kanaaf isinis immoo akka jaallattan akka isin teessumaa abdiin qaba jechuudha. Wanta baay'ee bareeda. Baay'ee rifeensa keenya nuuf laaffisa. Kanaaf itti fayyadamaa dhaamsa kooti. Yoo isinitti tole like godhaa. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Sana booda hin agartu jechuudha bu'aasaa baay'ee rifeensa laaffisaa. Rifeensi keenya immoo yoo laafee dafees nuuf dheerachuu danda'a jechuudha. Guddinni isaas saffisaan ni dabala jechuudha. Rifeensi akka hin dheeranne kan godhu gogiinsadha. Yoo goggogee rifeensi hin caccaba nuuf dheerachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf manuma keessatti haala salphaadhaan wanta mana keessatti argamuun rifeensa keenya kunuunsuu hin dandeenya. Dafnis akka nuuf dheeratu gochuu hin dandeenya jechuu barbaada. Kanaaf yoo isinitti tole sheerii godhaa yookaan immoo yaada qabaattan yaada keessan naaf kaa'aa jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Ani baay'ee tokko jaalladhee jira. Baay'ee wanta gaariidha. Baay'ee yeroo tokko bichaan itti fayyadame yeroo tokko kanayyuu baay'ee lawwata argeetiin hin jaalladhe. Kana booda ittiin fayyadamaa jechuudha. Kanaaf isinis immoo akka jaallattan akka isin teessumaa abdiin qaba jechuudha. Wanta baay'ee bareeda. Baay'ee rifeensa keenya nuuf laaffisa. Kanaaf itti fayyadamaa dhaamsa kooti. Yoo isinitti tole like godhaa. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada.